jecha ati gootee kun jecha guddaadha bar. Anna, jangan aku kata je rumah akan malah kena tahun. Bisa apa itu maksudnya kau anak kasih lu anak kena lu kas tak iman. Jadi mau akan aja dah. Bara akkasin dhukkubne waan bareefi bar. Mana ni beektaa miti yoo si dhukkube akka na dhukkubu. Barre di sana barre kan. Dhugaa rabbi. Kubsadera family nagatti. Uffanni shaashin ati qabdu kun dawaa siif ta'a jee yaadee ture bar. Dawaa maal funyaan na duuche. Akkamitti? Shittoo isarra jiru. Haala kanaan shittoon akka yaadama edegaa walitti dabalanne shittoo bitiidhaan suuqee kana mana ooftu. Shittoo baay'een jaalladha saniifi bar. Akkami bismillah osoo beek akkami garuu fooxa kana yoo uffattu maaltu sitti dhaga'ama? Sirbanna dhaga'ama haala sa'a kana. Shaayish tana ni beektanii miti baay'ee jaallata jettee naan uffadhu jechuudha hedduu jaallata. Moitti. Akan jiru karta. Fayyitee kunuuna. Ame isaa wayita nagaa qabu jisaa akkanatti xiqqaatti. Fayyitee haa kunoo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fayyite naan jetti qiddimaa rabbii kiyya yaa rabbii kiyya. Yaa rabbi si haa fayyisu wallaahi. Yoo dhugaa taate rabbi si haa fayyisu. Maal lukkuu balbalanii maakisha lafar amana lukkuu ramatan. Rabbiin fayyisee na suuraa kiyya qabattee Faransaay keessa deemtu rabbi na agarsiisu. Ati suuraa kiyya qabattee gizee dura deemte saayiboonni kee qabatanii si duubaan haa deemanii. Rabba fayyisi haa fayyisu amiin. Yaa fayyisu amma sirraa kaasachuu amma deeqaa kana keessatti. Amiin. Beekaa tanatti illee narraa fayyii rakkoon qabu amiin garuu mana hodhisaa jiru jalatti hedda. Ati ajaa'iba qabda akka maamiin jira deeqaa kana keessa agarsiisu. War family waan dhukkubu natti hin fakkaatu. Ya Rabbi fayyafid. Akush. Ante garuu waan ajaa'iba dhukkubni Faransaay kun ajaa'iba ta'e dafeetuma nama qaba akkam. Akkas ta'e miti waan bar nyaataree fi isaan na fakkaate. Hai ajaa'iba akkam waanuma ajaa'ibaati bara akkamitti laattis godhe dafee. Hai fixnatu. Nagartu ishee jiti nagaa qabdi akush. Anjiti yoogana. Haala kanaan qilleensi biyya sanii guyyaa takkatti. Argaa jirtaa tamma jiti. Namni lakkuu dhala jechuun haala kanaan akkatti dafee waa qabachuu danda'e lakkuu dhalaniisa haala kanaan jechuun qab nama godha barculullee. Baay'ee dhalan. Waan rabbi irraa dhufe waan jennu silaa rabbi si haa fayyisu waqa suuraan xiyyees rabbi qabdi. Amiin wallahi. Yaa'u rakkoon hin jiru beekta ati fayyuutu sirra jiraata. Suuraan kiyyaallee rakkoon hin jiru haafu suuraan kiyya maali suuraa moo suuraan dilas waan guddaa miti fayyaa jira. Rakkoon hin jiru rabbi. Rabbi nu haa fayyisu yoo rabbi nu fayyise hin baanna suuraa kan kee chiggir lama siyaachisi akkana si dhukkubee moo?
Dhiisi agarree akka na dhukkubee akkasitti yaaddu argeera. Keessi konko. Sa'aa shammuu na agarree subhaanallah. Inkara karree bar. Ni beeytami. Miidiyaa irratti boo'uun jaaladhu. Miidiyaa irratti bakka jechuun gaccabuun barbaadu. Saniif malee keessi koo akkana dhagaamaa jiru anaatu beeka. Bexaam itti jechuun Miidiyaa irratti maaltu gasi cabsaree miidiyaa irratti namuu gasi cabsine akkam taate maaltu cabsee. jechuun amma yoon boo'ee namni dafee bakka ibsishaan dhukkubsate jaanii asii gargaarsa nutti banan nuti immoo gargaarsa wayii barbaannaare saniif hin boo'ine yoon boo'e amma osoo nu gaafatiin namni mana banata jechuudha. Warri nu jaalatu kun bareedduu jarjara. Saniif malee. Dhukkuun kiyya gargaarsa gaafatanii miti amma fayya inshaallah boriiftaan hin fayya guyyaa balaa sadiin irra bulla dhumatti. Miti bar saniin baanu bar haa gaafatu. Gargaarsallee bakka barbaadu hin jiru gorkiish. Faransaay haakimiin naasaa. Akkasii miti. Uummanni keenya warra faamilii teenya innaa nu jaalachuu keessan siin jabar. Innaa jaalannuuf qabu. Ayinoo asii galee naa galee bara faamiliin keenya waan maraan godhaa garuu bakka dhukkubatti yaa'u. Kenna kaafayyin gargaarsa osoon aansii jiru moo shugguut nanya koo shugguut tiu bika asii achitti tokko saabar. Wallahi akka ajaa'ibadha. Maashaallah. Maashaallah. Rabbi nu haa fayyisu gaa. Fayyitani ammami? Yaa Rabbi nu fayyisati. Isinirraan galle? Mucatti. Akkam taate isaa? Akkamiin ta'e? Ana fayyuu hedduullee itti na deebisaa jirtaa. Walumaan ciisnuree haane? Kottu rakkoon hin jiru. Ciisi gaanis asumarran ciisa. Kunoo hidhadhee jira. Hin fayyitati sanii hidhatte bakka amma hin fayyita. Naamani. As bahii isin jechaa jiran. Eessa? Guys, koppilinkii godhaa pinjee tiktookii kiyya kana koppilinkii godhaa. Haa ibsishanii fayyita bara amma shaashii tanee dhannaan fayyite naaman hun harkite akkatti siifi fulli kee. Allah ifaa jira rabbii kiyya maal shittuu gara geettusa. Yaa rabbi yaa Allah nu fayyisika. Waa malee mataa hidhadhee taa'aa jiru gaa'isa subhaanallah. Du'aa godhaame. Hidha. Fuulatti uffadhu ni fayyitaa naaman amma fuula kan kee itti uffadhu. Itti uffadhu. Rabbii kiyya yaa rabbii kiyya. Dhagee akkanaan sibira jirutti yaadu qabda shaashii tana jechuudha. Fuulatti uffadhu amma ni fayyitaa naaman. In galle na cammaraa jira iyyuu. Gadda balaa rafaamini. Shaashii hidhatteellee moo? Okay, fuula uffadhu.
Wayii Zara jira qaba. ija cufadhu mee xiqqoo fuulatti uffadhu fuula kee akkana uffadhanaa siin jee fuulatti uffadhu afaan oromoo Aku uffadhee jira nisa akka rukweera. Dhukkubsadheera. yaada kiyya miti Wee? yaada kiyya na yaaddee Yaa Rabbi Allah. Mucaa osoo dhukkuba jedhuun kun yaa Rabbi na yaadda jetti siin gara biraa jirti Rabbi si haa fayyisu hin jiru isaa. yaa ibsisha adabbii bakka yoo adabbii taasisatti mina cinqaa jirta si dhukkubu jira Na dhukkubaara dabbii miti na dhukkubaara mata na dhukkubaara. Na zoraadha lafa tana nama marakkana. Yaa jamaa tarka hirtu ayii godha hundumti keessan oolfaa. fayyidee Maal dawaa na kennitee fayyitee naan jetti. kunoo harka walitti siidhaa jira Dhibirraan dhibee natti ta'aa jirta sababa kana ta'u. ammoo anaasu dhibeerraan dhibee sittoo jira Kan namni Rabbi si haa fayyisu jedhee jecha guddaadhaa bar Anna. Jaas dhukkubee jedhu akka maal akkana ta'uun. Rabbi si haa fayyisu makshaa waan akkasii dhugu waan akkanaa dhugu akkas ta'i manaaman jedhamu moo akkana jedhama. bara akkas hin dhukkubne waan bareefi bar mani ni beektaa miti yoo si dhukkube akka na dhukkubu Barreedhi isaan bartee barree akka dhukkube. dhugaa rabbii Dhukkubsadheera faamilii nagaatti. uffanni shaashin ati qabdu kun dawaa siif ta'a jee yaadee ture bar Dawaa maal funyaan na duuche. akkamitti Shittoo isarra jiru. Haala kanaan shittoon akka yaadda baay'ate gaafa walitti dabalanne shittoo bitiidhaan suuqee kana mana ooftu. shittoo baay'een jaalladha saniifi bar akkami bismillah osoo hin beek akkami garuu fooxa kana yoo uffattu maaltu sitti dhaga'ama Sirbanna dhaga'ama haala sa'a kana. shaayish tana ni beektanii miti baay'ee jaalata jettee naan uffadhu jechuudha hedduu jaalata Moitti. Akkan jiru gartaa. fayyitee kunuuna Haamee isaa wayita nagaa qabujji isaa akkanatti xiqqaatti. fayyitee haa kunoo Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah fayyite naan jetti qiddimaan rabbii kiyya yaa rabbii kiyya. yaa rabbi si haa fayyisu wallaahi yoo dhugaa taate rabbi si haa fayyisu Maal dhukkuba balbalanii maakisha lafarra amana rabbi si haa dhukkubeera fayyisu mataan. rabbiin fayyisee na suuraa kiyya qabattee faransaay keessa deemtu rabbi na agarsiisu ati suuraa kiyya qabattee gizee dura deemte saahiboonni kee qabatanii si duubaan haa deemanii Rabba fayyisi haa fayyisu amiin. si haa fayyisu amma sirraa kaasachuu amma deeqaa kana keessatti Amiin amiin. Beekaa tanatti illee narraa fayyi rakkoon qabu na amiin garuu mana hodhisaa jiru jalatti hedda. ati ajaa'iba qabda akka maamiin jira deeqaa kana keessa si agarsiisu war faamilii waan dhukkubu natti hin fakkaatu Ya Rabbi fayyaa fidi. Akuush. Ante garuu waan ajaa'ibaa dhukkubni Faransaay kun ajaa'iba ta'e kun dafeetuma nama qaba akkam
agartee miti waan bar nyaatanii fi san fakkaate. Hai, ajaa'ib akkam waanuma ajaa'ibaati bara akkamitti laatti godhe dafee. Hai, fixnatu. Nagartu isheetii jiti ragaa qabdi yaa kuushee. Anjiti yaa gona. Haala kanaan qilleensi biyya sanii guyyaa takkatti Argaa jirtaa tamma jetiish. namni lakkuu dhala jechuun haala kanaan akkatti dafee waa qabachuu danda'e lakkuu dhalaniisa haala kanaan jechuun qab nama godha barculullee. Baay'ee dhalan. Waan rabbi irraa dhufe waan jennu silaa rabbi si haa fayyisu bakka suuraan xiyyees rabbi qabdi. Amiin amiin wallahi. Yaa'u rakkoon hin jiru reeta ati fayyuutu sirra jiraata. Suuraan jallee rakkoon hin jiru haafu suuraan kiyya maali suuraa moo suuraan dilas waan guddaa miti fayyaa jira. Rakkoon hin jiru rabbi. Rabbi nu haa fayyisu yoo rabbi nu fayyise hin baanna suuraa kan kee chiggiree lama siyaachisina akkana si dhukkubee moo? Dhiisi agarree akka na dhukkubee akkasitti yaaddu argeera. Keessi kan kun Sa'a shammuu na agarree subhaanallah. hin karakkarree bar ni beeytaami miidiyaa irratti boo'uun jaaladhu miidiyaa irratti bakka jechuun gaccabuun barbaadu saniif malee keessi koo akkana dhagaamaa jiru anaatu beeka. Bexaam itti jechuun Miidiyaa irratti maaltu basi cabsaree miidiyaa irratti namuu basi cabsine akkam taate maaltu cabse. jechuun amma yoon boo'ee namni dafee bakka ibsishaan dhukkubsati jaanii asii gargaarsa nutti banan nuti immoo gargaarsa wayii barbaannaare saniif hin boo'ine yoon boo'ee amma osoo nu gaafatiin namni mana banata jechuudha. Warri nu jaalatu kun bareedduu jarjara. Saniif malee. Dhukkuun kiyya kan gargaarsa gaafatanii miti amma fayya inshaallah boriiftaan hin fayya guyyaa balaa sadiin irra bulla dhumatti. Miti bar saniin baanu bar haa gaafatu. Gargaarsallee bakka barbaadu hin jiru gorkiish. Faransaay haakimiin nasa. Akkasii miti. Uummanni keenya faamiliin keenya innaa nu jaalachuu keessan siin jabar. Innaa jaalannuuf qabu. Ayinoo asii galee naa galee bara faamiliin keenya waan maraan godhaa garuu bakka dhukkubatti yaa'u. Kenna kaa fayyiin gargaarsa Osoon aansii jiru moo shugguut nanya koo shugguut tiu bika asii achitti tokko saabar. Wallaahi akka ajaa'ibadha. Maashaallah. Maashaallah. Rabbi nu haa fayyisu gaa. Fayyitani ammami? Yaa Rabbi nu fayyisati. Isinirraan galle? Mucatti. Akkam taate isaa? Akkamiin ta'e? Ana fayyuu hedduullee itti na deebisaa jirtaa. Walumaan ciisnuree haani? Kottu rakkoon hin jiru. Ciisi gaanis asumarran ciisa. Torbe. Torbe. Kan kee torbaan meeqa turam? Kiyya guyyaa sin qabu qoodii sin qabu jechuudha. Ala xunnuma deema. Kiyya torbe mata akka qofa tura alak. Kasin nama dhibu amma fayyaa.